Sanas ta'u kanas an kiyya waan ta'eef qixaatis ta'uu maalis ta'uu boris ta'uu wanta kamittiyyuu alaafinatti itti fudhachuu jira waan ta'eef akkan qaxxaamune beeka garuu beekuma sin jedhee of qaxxa'uuf an lakkoofsa afurii waammadha muluuf godoloodhaan deemaara wantichi lakkoofsa afur qixaatii kiyya nan fudhadha jechuudha. Lakkoofsa afur yaame jechuudha. Ati hoo? Hacaaluu? Gaafa dhufu alfaatii isaan irraa miidha. Yes. Qixaatiin kana caala yoo hin jiru laal. Agarte gaafa dhufu bakka dhugumatti ati bakka qaxxaamte adda garumarraa qaxxaamte. Nagaanii faraarri waaqa isiniif baay'atu hordoftootaaf kabajamtoota chaanala keenya marti keessan akkam jirtu fayyaa keessanii nuun nagaan raafaa qabna nagaan nu bukkee jiru isin biraa jiraatu deemnee dhumne jirra maaliin akka dhumne andes mata duree isaa hin beeku mee isinuma wajjin ilaaluuf jira taansanii nagaa isin haa gaafatani. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a akka nageessanii nuti nagaa guutuurraa hafaa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha egaa obboleewwan kiyyaa har'a waan addaatiin isiniif dhufne isinis piraankii yookaas immoo yoo gaafii kana hin deebisnee qixaatii qabdanii nama gaafii gaafachuuf jirra gaafii kanaan garuu fedha hin qabu akka chaansii xiqqoo ishii noormaaliin waan hin taaneef mana yaalaa dhaqee mana yaalaa gaafa naqu garuu waan akkasii gaafachuuf fedha hin qabu yeroo kamittuyyuu waan yeroo baay'ee irraa isin dubbataa turedha gaafachuuf fedha hin qabu garuu immoo mana yaalaa gilli yoo dhaqxan ofii isaanii dafanii isinitti dubbatu beektanii osoo isin hin gaafatin jechuudha. Xiyyaa dhaabiyaan inni waan akkasii jechuudha garuu eengadda xiyyaa dhaabiyaa dhaqeera hedduu kanatti immoo noormaalii waan hin taaneef deemeetti of yaalchisuuf gaafa naqu waan hin taane dubbatanii jechuudha. Waan amma isiniif dubbannu kanarratti namoota baay'eetu mormii kaasaa ture. Karaa kootiitiin namni tokkoyyuu jechuudha. Maaliif waan fedhayyuu haa ta'u bakka walumaa galatti fayyaa qofa barbaanna malee kana osoo ta'ee maajarii koos ta'ee obboleenyi koos hin jedha waan akkasii. Garuu obboleenyi isaa siistariin isaallee waan namni kamiyyuu irratti fukukkurii irratti fa'aa wal lolaa turan. Suni kana jedha jechuudha. Isaan sana har'a waan lakkoofsa wayiin qabaa fi lakkoofsa kana yaamaa jirnaanii lakkoofsa sanarratti garuu waan ta'e barreessineerra abbaan itti qajeela yaame argateera qixaatii keessaa bahe abbaan hin arganne garuu qixaatii waan barbaanne qaxxaanaa waan nuyi jenneen qaaman fidanii dhufan sanayyuu qaaman qixaatii sana fidanii dhufanii asitti argamanii jechuudha. Kan kana beeku immoo anaaf isheedha. Isheen nagaa sinaa gaafattume gaafadhu nagaa akkamitti noormaalii sodaate. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii nullee nagaadha nagaan nu bira jiru isin birallee haa jiraatu. Qophii akkasii qabna. Kanaafiyyuu ni sodaatti isheen amma jarjaree kan waan sanayyuu jechuudha dhaga'uudhaaf fi na wajjin naqxee kaate natti mattee dooktoricha morma wuxu gootee turedha. An kanaafan dhufe jammar jetteen kolfee kayeetii achi kayeetti mee jechuudha innis. Kanaaf yaaniif isheen amma laal isheen dubbattiidha fananan immootuyyuu gadduu kanatti jara irratti wal mormaa irratti immootuyyuu lolaa ture san qaxxa'uu waan barbaade falanii mee hin daawwallaa waan san jedhan laallaa. Hacaaluun nagaa sinaa gaafatu amma nu silkii daballutti. Ashama harka fuudhee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan marti keessan nagaan bukkee jiraatu isin birallee haa jiraatu. Har'aan kanatti deemnee dhabnee jira. Lakkoofsa wayii isinii qaba jettee isa sanoo himtanii hin ashaannaftanii isa sanoo wannoo hin jenne immoo qixaatii qabdan jettee isa san wanti beeku hin jiru bitee? Wanni hin beeku hin jiru walumaa haa ilaallu. Egaa dawwalaa jirra amma warruma irratti mormii qabu sanan qaxxa'uu barbaade qixaatii sanayyuu immoo qaama akkanaa fidanii dhufanii barbaada jechuudha. Guyyaa wanti sana adda baafachuuf dhufanii qaama akkanaa fidanii dhufanii jechuudha. Wayyee ayyaanni fararri waaqa isiif baay'atu. Hawwiisi barbaadaatii wajjin haasa'i. Hawwiisi barbaadaara wajjin haasa'i. Hello. Jirtaa akkami? Jira nagaa koo galata rabbii.
Amiin baga walumaan jiraanne. Chaarjiin irratti cufa jechaa jirtaayi? Chaarjiin irratti cufa jechaa jirtaa? Lakki waan xiqqoodha. Rakkoon qabu waan xiqqoo waan ta'e si gaafachuu fedhanii dafiitii waan ta'e dubbadhu. Innaa lakkoofsa tokko haga 20 keessaa zim jedhiiti lakkoofsa yaami. Chaansiin kee waan sitti fide immoo sitti hima dhumarra. Lakkoofsa filadhu. Laal lakkoofsicha yoo argatte akkuma kana dura jette yoo mo'attee jirta. Yoo lakkoofsa sana hin arganne garuu qixaatii wajjiniin namni suni dhiira ta'ee dubara ta'ee isaa laaluu adda baafachuu gaafa dhuftu qixaatii fiddee dhufta. Yaami lakkoofsa tokko chaansii tokko bichaa qabda. Tokko haga 20 keessaa. Kudha sagal? Kudha sagal macarrashaa Bakka lakkoofsa. amma chaansiin kee maaloodhaan? Laal caaltuun kolfa sitti du'aa jirti. Maal taateetti hin argatte? Amma ni minkaati. Amma yoo himte nun kan sarrafa namoota kaan. Amma sitti himamu deebiin silkii sana irratti bilbilee sitti himnaa qixaatii keessa eeggadhu wajjumaan. Gudii kee. 19 nuu qabe jechuun itti nuu mari. Itti nuu mari. Isheenis waa jechaa baate. Hello. Nan nagaa Bishaan bira darbachuu danda'amu? nagaamoo? Ana hawwiitu si barbaade sitti dhagaamaan jiru. Nagaadha miti akkam oolte? Nagaa galata waaqaa. Oolmaan bareedaadha. Jirra kunoo. Nagaa galata waaqaa baga bareedaa ta'e haasaa sittin dheeressu boodan si bilbilaati. Lakkoofsa wayii si yaama. Anaaf caaltutu waan ta'e tokko hojjetaa jiraati. Lakkoofsa tokko haga 20 keessaa lakkoofsa sitti fakkaate waami. Lakkoofsa san keessaa garuu yoo chaansii sanarra oolte qixaatiin qabdu mo'atteerta. Yoo lakkoofsa sana garuu hin arganne qixaatii qabdaa. Waan sana laaluudhaaf yookaan gaafa dhugaa baafachuuf ijaan arguuf dhuftu qixaatii sana fiddee dhufta. Yaami. Lakkoofsa 7 dhabdee taanaan garuu korbeessa reeddii fiddee dhufta. Dhabee. Bakka qixaatii kee deebisnee bilbilee sitti himna amma. Hin dhabne garuu argachuuf dhabuu kee booda sitti himna qoyi. Ammuma sitti himna ammoo. Galgala. Ammuma lakki. Baay'ee taas. Takka rammoo oolan fudhatee inni sun. Bakka kana booda hin qabdu. Surraane. Surraan humna waliin oola siibitti. Ati faamu maaf silbe qixaatii waan barbaada kattamtu fide. Lakkoofsa ishee yaami. Isheen hojiirra arti dhugaa. Sanbata waan ta'eef. Hello. Jirtaa akkamii? Akkamitti nagaa kenna? Jira nagaa galata rabbii. Rabbi adillee jira gooftaa galatu waaqa sadima yaadaan ooleeshii. Miti. Dhugaa waaqa. Kanaaf yaadnee si bilbilee nagumaati hojiin akkami? Hojiin bareedaadha dhugaa waan jedhu. Miti. Eeko. Amma asaasitti hin dheeressuuti. Takka tureen deebisee si bilbilee si kofalchiisaati lakkoofsa wayii si yaama. Lakkoofsa tokko haga 20 keessaa lakkoofsa filattaa.
Lakkoofsa san keessaa filannoon kee kana dura hawwiin kan kee sun yoo isarra sii oole ashannafatteerta hin qaxxaamtu. Yoommoo isa siin oolle lakkoofsa biraa filattee chaansii hin qabdu taate qixaatii haga kana hin jedhamne qaxxaamtaa. Gaafa waan sana ijaan arguuf dhuftu qixaatii sana fiddee dhufta. Amma laalaatama. Lakkoofsa si waayaan tokko haga 20 keessaa rakkoo hin qabu. Tokko hanga 20 uffata. Keessaa tokko filadhu kan dassi jedhe. Gooftaan na gargaari yaa Yesuus koo. Lakkoofsa torbadha. Lakkoofsi torba qabamee ture. Qabameera. Maarqosii qabee ture lakkoofsa torba. Lakkoofsa 14. Eesh. Indute. Bakka qixaatii kee booda bilbilee sitti himna amma. Qooyi ammuma sitti himna. Wayyo horii too dhuma duute dhino hojiin jaalattu waaqatitti fe'e. Mana jaarraa itti Garuu beektaa minoo lakkoofsi torba jalaa filatamuu baate garuu hawwiidhaan itti qajeelteerti jalaa filatame. Egaa obboleewwan kiyyaa filannoon warra qilleensa irraanii jaruma sadan kana kan fukkurii ture. Isaan sadan keessayyuu nama lamatu argate namni tokko hin arganne namni lama argataniiru. Isaan hin qaxxaamanii namni tokko garuu qixaatii argateera jechuudha. Kanaaf isinis lakkoofsa kana keessaa lakkoofsa isinitti tolee barreessaa itti gammaddanii waa tokko hin qabu garuu isinitti meera jalqaba ifama waan akkanaa dubbachuus hin barbaadu yeroo baay'ee na beeksisanii amala koo maalummaa koo jechuudha. Garuu immoo akka chaansii ishee wajjin deemne isheen ammoo kana galee dubbadhu malee warra manaatti jennaan iyyuu ani immoo chaansii sanatti fayyadamuu barbaade jechuudha. Kanaaf amma warra nu bukkee jiranitti dabarraa jechuudha. Tokkoffaa asumaan Isaayyaas immoo gaafadhaa inni illee lakkoofsa yaamaa jechuudha. Lakkoofsa sana hin argane taanaan qixaatiinis mataa isaatti argata jechuudha. Eshi hordoftoota kabajamtoota chaanaala keenyaa marti keessanii sanas ta'u kanas an kiyya waan ta'eef qixaatis ta'uu maalis ta'uu boris ta'uu wanta kamittiyyuu halaafinatti itti fudhachuu jira waan ta'eef akkan qaxxaamune beeka garuu beekuma isin jedhee of qaxxa'uuf an lakkoofsa afurii waan madda muluuf godoloodhaan deemaa jiru wantichi lakkoofsa afur qixaatii kiyya nan fudhadha jechuudha. Lakkoofsa afur yaame jechuudha inni. Ati hoo? Acaalu lakkoofsa meeqa yaame? Lakkoofsa tokko haga 20 keessa tokko filadhatis lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa sitti tole. 18. Anaaf ati qixa akka taa'amne. 18 waan ta'e? Sai. Kanaaf obboleewwan kiyyaa isaan hundumtuu akka isaan itti yaaman agartanii Acaaluun 18 Guutuu. inni afur isaan hunda isaaniiyyuu qixaaxii isaanii faana deebisnee waan jiru hundumayyuu deebinee kan laalu jira maal akka qaxxaaman isinis waan isinitti fakkaate lakkoofsa tokko haga 20 kana keessaa filadhaa. Wanti kun immoo akkuma jalqaba ani ijoolluma waan makoorratti isinitti meera uumama makoorratti dhiiraa dubaraan argadhaa waan akkasii fedha hin qabu gaafachuu jechuudha. Waan rabbi naa kenne amiin jedhee fudhachuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Maaliif hundi isaayyuu kennaa rabbiiti waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo dooktorichi ishee biratti akka tasaa dubbatee ishee immoo galtee himuuf waan kaateef inni himtuu chaansii kanatti obboleenyi isaa baay'ee jirraatti wal qabaa jiranii isaan hin qaxxaan jedheeni. Kanaafi walumaan laalu jirraa dhiifama wajjiniin isiniin jedha. Waan akka kanarraa hojjechuu kootiif na of galchaa kadhannaa keessaniin immoo na yaadadhaa na duukaa bu'aa kanan isiniin jedha. Eshi utuu haasofnu namoonni tokko tokko waa'ee kanarratti gaafa dubbatamu xiqqoodha hin gadda kan darbe irratti Raballeessaa jettu nu tachaatanii turtan jechuudha. Silkiin bilbilee ijoollee firaankii godhe irratti xiqqoo nu tachaatanii turtanii. Sanarratti xiqqoo rifadheera. Karaa kanaan lammata waan akka kanarratti hojjechuun barbaaduun ture garuu dirqama irratti hojjetamuu qaba. Isaan irratti wal mormaa turan sababa naan jedhameef sirriidha. Namni tokko wanta ittiin barinne tokko gaarummaan qabu yoo namatti hime jedhee waan sanarra deebuun wallaalummaa ofirraa barachuun kan jiru. Kanaaf waan kanarraa deebisee hojjechuu barbaaduun ture. Fedhii taanaan garuu irraa hojjenna jedhamennaan itti hirmaadheera jechuudha waan kanatti.
Nun tachayinaa yoo akka carraa intinaa ta'e nu barsiisa. Barumsa keessaniin nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Subscribe, share, like gochuudhaan immoo nu jajjabeessaa. Amma laal. Ollaa bitaa mirgaadhaan nuuf ga'a. Kanarraa cufnee bilbiltee itti himta tokko isaanii qixaarii isaanii. Isiniin jennaa bakka nagaa iddoo nagaa jiraadha.